nama tokkon dinqisiifatina dalagaa namni hojjetu najaa'ibsiifatina aga xumura isaa argitanitti dha rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam sahaabota walgayanii taa'an keessatti abbaan faaximaa deemaa dhufan gaafa tokko isinii tattaa'aa jiru kana keessa nama aa'oon isaa aga gaaraa gahu ibidda jahannam keessatti rabbi isa azzabutu jiraa jedhan aa'oon nama kana aga gaaraa gaha ibidda jahannam keessa akkanatti azzabamutu jiraa jedhan dubbiin nu ajaa'ibdee jedha Abii Hureeraan namoota wajji jirru kana yoo qoradhee laalu marti isaanii ibaada irratti jabooma qaban marti isaanii khayrii dalagan yoo isaanii khayrii dalagan kana argu tarii dubbiin sun ana ta'uun ooltu jedhe of sodaadha jedha Abii Hureeraan osoo dubbii tana duuka deemee qoradhu namni hundi dhumee anaa fi namni tokko walitti hafne jedhe nama tokkichaa walitti hafne kanaan gaafa gadaa Abii Bakrii gaafa namni murtaddii ta'ee diin gadhiise erga nabi Muhammad du'e diin hafe asitti goolabame jedhee arabni muryaan diin keessaa ba'u eegale yeroo kana namni kun Musaylimatul Kazzaab isaa ani nabiyyiidha jedhee labsatu dhuguma namni kun nabiyyiidha jedhee chaappa irratti dhahee fi karaa Musaylimatti nama yaame nama kana obboleessa Umar ibn al-Khattaab Zayd ibn al-Khattaabtu ajjeese osoo inni Musaylimaan nabiyyiidha jedhu duniyaarraa deeme akkanatti nama kana xumurri isaa bade jalqabaaf sahaabota keessa taa'a xumurri isaa immoo nama nabi waakkatee Musaylimaan nabiyyiidha jedhu ture akkanatti aakhiraan isaa badde jechu obboleeyyan kiyya wanni gabaabsee isinii dhaamuu barbaadu aakhiraan namaa akka toltuuf wantoota tolina sanirratti nama kakaasu haa dalaynu wantoota aakhiraa namaa katmii namaa tolchan haa dalaynu san keessa qur'aana rabbii qara'uun katmii namaa akka toltuuf sababa ta'a rabbiin qur'aana keessatti kadhaalika linuthabbita bihi fu'aadak qoma nabiyyii wanni rabbi itti gadi dhaabe qur'aana wanni inni sabaata diin irratti isaa kenne qur'aana qara'uun tolina katmii namaatiif sababa ta'a qur'aana rabbii haa jabeessinu ibnu teemiyaan mana hidhaa keessa ta'e yeroo 82 ol qur'aana kattame osoo qur'aana kana qara'u ayata innal muttaqiina fi maqaamin kariim innal muttaqiina fi dhilaali wa uyuun ayata jedhurra gahee xumurasaa achitti ruuhiin keessaa baate osoo qur'aana qara'u duniyaarraa deeme Uthmaan bin Affaan osoo qara'u sayfiin waraanamee qur'aana irratti duniyaarraa deeme wanni rabbiin sabaata itti namaa kennu wanni rabbiin istiqaamaa itti namaa kenne akhiraa namaa tolchu tokko qur'aana inni lammaffaa al-isti'aanatu bid-du'aa du'aayiidhaan gargaarsifatudha akhiraan nama akkam banne yaa rabbi katmii teenna tolchi jedhanii kadhatudha nabiin rabbi alayhi salaatu wassalaam ni kadhatan sabaata in kadhatan allahumma yaa muqallibal quluub thabbit qalbii alaa diinik diin irratti gadinaa na dhaabii kadhatan rabbi illee mu'mintoota akka qalbiin isaanii jallattee kara biroon gorre ajaja baase ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا يا ربي كينا قلبي تينا نجلسين قلبي تينا ندبسين ارغنوك أجل تجدا كدنا مؤمن توت أججي ثباتا ربي كدتون آخراء في أكتلتوف ربي خدتون وان كتمينا ما أكتلتوف سببتو
akkasuma diinii rabbiitii quuqama qabaatuun diinii rabbiitii tumsuun waan sabaata namaa kennu akhiraa namaatiif tolinaaf sababa ta'u. in tansurullaha yansurkum ويثبت أقدامكم جد ربي يو إسن أنا تمستا يو إسن دينك يا تمستا أني إسني تمسا كومي كي سنغدي سن دابا ثبات إسني كنا آخرا إسن تلچ جد ربي مالين تولينا آخرا أرغتا ديني ربي تفقوقا مكاباتو دا كناف أبوليان إسلاما نمني أسرا نداوتو آخران نما تولو وان قدادا كتمين نما بريدو وان قدادا نهندا ربي كتمي كينا نهاتلتو تولينا ختمي تف خير دلقون سبب هاتانو قفلا في أفي الرامفتون بدي غرغراتي ففساتلون امو وان آخران نما بلسو سنين جدا خيري هادلي نهمت الرافعين أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.